gubbaan maqraba diimaa uffatanii jala uf dhoysanii. Wannoo koo wannoo koon argiteeti. Milkii bishaan irra asli keenya yoo hakki kun akkuma ta'e nuti isi warra kaayiroo kana nuti laal guyyuma duune gartee karaa azaabaa fi jannata daddagoru sun irratti dhaabbannee waa wal gaafanna. Rakkoon ho'isanii ajandaa garagaraa torba hoggu takka iffanniftan, hoggu takka hororoksi dhuydan, hoggu takka beera lama fuutan, hoggu takka ajanduma adda addaa nu baaftanii amma dheengadde imsoolaa kiyya diimaa murreen naafi kuulleen guyyaa jaalalaati jennee imsoolaan tokkichaan qabbanarraa uffadhu adda murree matan maranne. Abbaa giddiin argitanii ka jaartii roomaantikii wallahi ba'aasli dhageeffadhu wallahi muniirati afaan sin muniin dhagayi. Abbaan giddii dubbii cimtuu na himee yoo akkam wallahi namichi kun cimtu. Maal jaa? Adaa intala gaafa keekii fuularraa nyaate san argite. Ni kaani danne jedhe. Wallahi ni kaani danne jedhe. Ni kaani danne akkan maamudee mana yaa labaati rabbi. Gizeen fincaaniif gabbaatu jalaa dhokadha. Gizeen fincaaniif gabbuuna jalaa dhokatti. Gollo gollo galaa turre. Dheengaddii tana ammoo jechuudha akkasi roomaantikii dalage sun jechuudha. Inni sun guyyaa ni kaati jedhe. Wayyee. Achi duuba ammoo guyyaa san warraan. Abbuma giddiitu jalaa dhokatee gizee isin gabbaate jalaa dhokatee waan hin taane walitti hin fitinka. Numa dhokataa fi namni kun guddaa adda agartu kun. Wallahi kunoo gaafa dhufu bira jira. Dhugaan jirtu kanuma gaafeetu fudhu feetu dhiisi malee. Ani nama nu abbaan giddii gar tokkoon artistiidha. Dhaggeeffadhu nama nu antara abbaan giddii gar tokkoon artistiidha. Yaa fi artistii waan akkanaa kadhiisa kaafirraa beeyna nuti see. Ani ummata muuziqaa firraa beeyna nuti see. fuuleeti akkasitti jechuudha akkasitti waadaan nagalee na fuudhe ilaalle. Osoo ifaanuu mana keessa hin jirre dukkanaan qaqqabataa girgiddaan na dhufa bakka hin jirutti. Ati asli kajeelta ammaas yaa qaalitti aslii fi nuturra wal finneeti. Nutu kunoo walta caarritti maallaqa kafalu jirra. Maal kajeela hagatti masani? Kophaa buluurra waa irra buluu wayyaa. Naafi kuulleen dheengadde tiktok irraa gabbuune walitti utaallee wal fotoisinee gargar baane sababa asliidha. Asuun gaafa qayyattee jette san waamtee dhaquu didee sodaate. Ay, rabbi badi deh mucaa gurraacha kana wallahi. Qabaa kootu na rakkabadhu yennaan maal godhuu na waamti. Asli marakabaa. Biddi keessatti hafe na gubaaf dhaquu dide waan qayyii irraa bade immoo isin na dide. Ya asli angkani jauh gafuma ti jabuti da kasitti basta pel tusan ene isma ani isma ko te sijala ya gara ke gesla ada sena arkam butu. Masjid wano sanjala rafatore masjid afari sanjal kartoni afadde. Ariba mo. Ariba. Abbaa giddiidha. Wai gafa sana. Asa mana Dubai kan? Hai nasiba kabdi. Nasiba kabdi. Ati saya nanti ya. Warrijim aku bukan nasiba kabdi. Asli Dubai kot. Korban tokko fataa jettee deebita. Dubai nageenya kiyyaan sodaadhan irratti wal fixi Sumayyaan faante. Eegumsa guddaa kaamera ምናምን waraabnu si miliidheedhaan miliidhe jechuudha. Dhageeffatu siima miliidhe abiibi akka guyyaati bakka hin deema jettutu jechuudha miliidhe waan nuti nu eeguma gara kaayiroo deemte gadhiifna rakkoo miti kottu na siin jedhe. Eegumsa jabaa sii godhaan eerpoortii irraa kaasee. Halkanii guyyaa osoo hin dadhabin. Kumpiin sindiisu mana bakka Dubai dhaquu hin taane dura ho'itti ziyaaraa gootee sanboota fa'aa jira. Dura ziyaaraa isin ziyaaraa siif kulle ziyaaraa godhu dhufa muharram rabbi ziyaaraa godhu dhufa anan mana dhibdee bar. Amma warri Ameerikaatu dura nu ziyaaraa gowwaan ta'e. Kamaatu barnaan mari'atee intaloota qayyaasaa buusaa jira ziyaaraa hajjii gootaa kootte dheetti milissuun an jedhe yennaan laadhiisi cibbuudha.
Dubai kana la dhufu eddi hajji asite ka eddi milisu yenna la abbaa giddii akkami abbaa giddii kana dubbisa mee daabboo takkaan dubbisne carraan halkanne doktor giddii akkami Nagaya. fayyaa Fayyuma. Harargee eessa? ati karaa harargee karaa dirree dawaa kanaati ati dirree dawaa malee namni hin beeku baadiyyaa tana keessa wani maddeesi dirruma dawaa foddooti ati tawbachuun ijaan qabdu makkaa kana dhuftee akkami silaa wal garraa Jaartii kiyya fideen dhufa. Barana nan dhufa Ramadaana keessa inshaallah. Umraan dhufa amma. jaartii maal gootaa fiddaga Dabaneetiin jenne barana rabbini. Meedhiisi wallaa si jaaladhee keessa Yeroo hunda ganama guutuu. karaa duraa eegumaaf dhufan Ganama gura fiitirraa ka'u tobbachaa tuman ka'a. Maa! lakki Beekamu ka qadaan yoom akka dhufu hin beekamu waan ta'eef ganama yeroo hundi tobbachuu qabda yaa rabbi sakalee isaanaa dhisi jette kaarraa akka nagaan na bulchite nagaan na oolchi jettee gabbaata. sirri sanillee wallaahi dhugaadha yaani bakkuma takka laalamma Yooma jaarsaffaa argadhee miilli kiyya gadhaabatee too'a. sirraa buusti makkaa dhuftee dhiqattaqa guutuma diliif irraa lafa keessa makkaa yoo dhufte aareetti yoo itti deebuu baatte Inshaallah. Umraan nu fa'a. Akka sheekamaanii achi keessa dhattee ashamaa yaa ijoollee biyya abbaa kootiin akka Ahmad boruu shaabaanee harargee bijimma sheekota tokko takka arganneerra maraattota harargee keessallee tokko bahe. Kaminni harargee hoo? Oh, kaciisee iffannisu san. Kaciisee iffannise. Qabattoo kana argee qabattoo aslii takka yaadadhe qabattoo aslii takka na fakkaatti jira eessa wal arganiira. Galgala kana viidiyoo takka waraabdee kulleenis footaanii fuutee tiktokii jala gubatee beektaa qalee. Kuno anduuqiyyaa ettee footaa maqaddaa jala qaysee waraabdee turte. Warra jimmaa tokko yaadadhe kan boosii ayyaana booyu tokko rabbi wannu qixxeesse. Ya Rabbi, Bagawaan Ankamali wajji gubata Ankamali wajjin barre waggaa lama gubataa baay'ee argitan Muniira walla. Wallahi abba tokko kaisa daranii nu dhufee waan nuti amma wallahi laal booniyyee wallahi laal TV wareegame Yeroo Kamaal akka jeembar TikTokin gattaa'u Wagoya Kamal hin boonne bar Kamal sirba baase mali. yeroo Kamaal asli bar kun akka jee aga TikTokin Kamaalin aree nadhiisan malirraan hawaata inni harama jala deemee sirbuun bar namni guddaa xiqqaan keessan dhufee natti himata akka waan anjaarsa guddaa kana dhalche. siit namni tokko isaan nutti ergee janiiwu qaabatti isaa asliitu ergee janiiwu akka gaafa kulleen dhiyoo tana dubbii takka jettee uummanni natti guddinarra duulanii yoo har'a booda kullee waa balleessite siitutti gaafata manaan jaar atiis akkas godhan dhiyoo tana. Ani Sheikh Kamali waliin azaba. Abbaan gidduu Sumayyaa intala naman taatu wadala. Ganama kana biyya nyaachisee baasee Jaartiin abbaan giddii baay'ee hinaafuun ooltu abbaan giddii dubbatullee sodaataa bilbila amaama itti bilbilama akka duraanitti miti dharaa xixiqqoo fuudhuun rakkoodha bar kanaafu guguddaa umrii achi oofe laalladhaa jira argitee mi'a dhafaaxee bar warra akka keetii akka dhafaaxee akka Muniiraa kanneen akka kuullee kanneen guguddaa warra yaadaa kana wayyaaba warra dhiira dhabee ooluu jaalallee kiyyaa wal si barsiisaa kan gisee Itoophiyaatiin aslii qoyimee ol galcheetiin garuu ammaaf adda baanee jirra. Mee ol galchee wasti barsiisaa dhugaa rabbi qallaalii kanan bareedu. Mee ol galchitaa fi aslii waa gaafadha. Aslii waan si gaafadha dhaggeeffadhu dubbiin si gaafadhu tana naa deebisi ati ma. Bakkuma nagaritti waa si gaafachuu deemaanii. Laal kan soomne mana amantaa eenyu agarte mee warra sooshaal miidiyaa kana. Nam tokko argeen beeku. Wallahi. Dargaggeessa tokko arafaateetiif kuullee.
Muni waan arginu tasii jecha rakkataa jirtu. Ati gizee asli jedhan uduu adiiftee beeti keessa sa'a takka. Asli batakkara nagarre manamatti. Maal godhu arga rabbii jedhaati. Maal godhu si arga. Manama guyyaa yoo rafu si arga halkan yoo rafu kuullee arga gizee baay'ee rafu ka'an kuullee faadha faatee bakka tokko ol birmatti. Neetworkiin isaa rakkoodha. Sanuu jaalalaa miti kana ariitanii bara jalaa fi quqqiletti fa'a badaa. Beerri danuu kun guutuun suma maqaa kaasaati. Beera danuu kana guutuun agartu ati nam meeqan anu wallaahi nam meeqan naan jee. Way asli manamaan argee. Ani rakkadhe wallaahi. Dhugameetti nuu himi kaajat. Wallaahi ni jettari dhiyoo kana osoo kararra deemaa jiru takkanatti dhufte way asli bar manama wajji bullee dhiyoo tana naan jette hinde. Akka biree naa kennitee jettan sii kennee gizee jedhu ufuma biraa dhabe naan jette kama sarbaan kun na bishaan hagu argee. A'udzu billah. Tortortu jir. Asli maal jetteme irra deebii meeshaa amma. Aawwaashin waan inaaftu natti fakkaate akka duraanitti miti taragaaggaa ta'e dubbachuullee hin sodaattaa bilbilillee amma amma natti sitti bu'aa yeroo haasoftu olii gammi mil'attaa ati warra gurguddaa silaa wayyaani gurguddaa laalee fuudha abbaa giddii fuularraa olaalu sodaa qabaa jedhanii jira ijoolleen siyaamachumaaf yooma xiqqoo xiqqoo sirraa mul'ataa. Homaa sodaan hin jirulla gaafa ijoollee fuutu in haaromsita sooftiweerii kan keellee ni haaromsita. Waan moofaa sana hunda of keessaa baaftee ofirraa darbita. Sireetii gaccaata. Itti mimee asli. Hoggutaan ingiliffaan beekatti as gubbaa kafnu gootu. Dubbadhu qaama kun ingiliffaadha kun. Habibti sooftiweerii maali na sooftiweerii maali? Sooftiweerii maali ni asli? Ufaaroom Sooftiweerii jechuun ansi yaada jijjiiratu nama guddaa ta'uu jechuudha. Okay. Waan Mayyee. sammuu keessa amma dura ture hunda waa'ee nama abaluu, waa'ee durii, waa'ee maarree kan hunda ofirraa qixee gatta waraqaa adii jechuudha la. Akka haaraatti zeeroo irraa eegalta jaalladha. akkas. Abbaa giddii dhugatti qalloo bareeddu sana isaa fuuteeti. Dubaayuma keessa turte moo isin silaa biyya biraatii bitteeti. Bakka fuudhe maalifanii maal? Nama raadhe. Jechuun nullee hin barbaadanna tokko Asli illee maqaa yaa fuudhu. biraa afaan rakkoo qaba. Carraa nu huban. Ati fuuteetta fitteetta. Ati fuuteertaa? Laa ta asliituun xiqqoo jalaa gabaabbatte xiqqoo dheertuu akka kan keetii san barbaada. Dheertuu barbaada. Akka sooftintinii isaa si kennu. Obbole laalama gizee bakka booya gizee bakka sargii dhaqan gizee walgahii dhaqan gizee bakka garagaraa dhaqan itti gadi jedhee suuraa ka'uu dadhabe ta'uu isaan qixxoofta akka tanteeti san fedhanii. Maa caammaa taakkoo qabu ittiin bitu? Caammaa feete gubbaa yoo korte fatii isin hin dheerattu. Irraa kuftee malee baasii biraatti nagee ittiin caccabdi yoo caammarra baate. Kunoo kan amma idaa biraa sodaate. Idaa bira. Bakka dura isii fakkachiifadhuuti yoo isheen hayyama sii kennite siif barbaanna. Baqqaddeerti. Duu jirti namni jaartii fakkachiifata jaartiin fuudhi namaan jettu eessa jirti jaartii gaafataa inni abbootiin teenya jaartii fi gaafattee fuudhu turte maal jechuudha. Gaafachuu qaba. Isheen hayyamuu qabda. Shari'aadha. Hin gaafatu. Homaa rakkoon qabu Akka kan gaafatin asii. Mee gaafatwaa irratti gaafanna. Fatwaan barbaadu. Way dibicha gurgurtee bittee bidaan. Aga afurii manin fatwaa asfallig. Mirga keeti. Nama sheeka tokkotu nikaan naa hidhaa waan akkasiitiin jee gaafadhe. Achiin fatwaa akkas gaafadhu naan jedhanii sheeka biraatti ni ergan. Maan immoo halaalan godhadhaa nikaan naa hidhaa jechuun fatwaa maalii barbaada jedheetiin ka biraa sheeka biraa barbaadee haqee hidhadhe. Dubbii gabaabsuudhaaf. Kanas fatwaatti barbaadna jedheetan. Yeroo tokko fatwaanis waan fideef hin beekamu. Haadha faatee eessa tarte itti dawwalanii jana tokko. Janachaa jiru amma gabaatti dhummaa ta'e gabaa ol kaasnee jirra. An nama biraa argadheera amma nama haadha faatee fuudhu. Nama jabaa, nama roomaantiikii danda'u, nama jaalala beeku.
Haadha ati argite? Umriin isaa meeqata? Giddu gala. Intinis miti. Xullees miti. Jaarsas miti. Giddu gala. Nama umrii 30 jidduu jiru? Soddomni maal si godha? Soddomni ganaa fi geem fitne maal taate ati? Ishee maraachuuf moo maadiyaatii fuularra baasuuf yaati? 60 maare? No, 40 keessa. 40 hin danda'u haadha faatee dargaggeessa ta'uu qaba. Halkan guutuu akka aadaa bultu. 40 bar halkaniif guyyaayyuu isan gahu. Inda'uun ka haadha faatee Fuula bareedaa kana Sanyaata malee amma ila waan dhafaatiin fakkaattu mee ilaalime. Nurraleen haadha faatee fuudhu ijoollee ta'uu qaba. Maaliif jennaan amma haati faatee tun yoo xiqqaate hireen 2-3 jala tartee jirti irratti qottore beeyta. Ijoolleen hin quuftu waan ifattu waan Ani ta'eef. maal hireen 2-3 na gila tarte ani hireen 2-3 na gila tarte waan hanga haxumaa kanatti jechuudha waan ana malaan namoonni tokko tokko